qaban irraa kan ka'e garee Impaayera Itoophiyaan kan deeggaraman yeroo gara yerootti Oromiyaa bakkoota hedduutti uummata Oromoo irratti yakki isaan dalagan daangaa kan hin qabnee fi ammas gocha kana itti fufanii jiraachuun keessattuu torban kanas bifa addaan qindaa'anii ka'anii jiru jedhu jiraattonni yoo dubbatan. Haaluma kanaan godina Bahaa Wallaggaa aanaa Limmuu Galiilaa ganda Baakkoo Guddinaa jedhamu keessatti adoolessa 16/2024 hidhattoonni badii faannoo nama nagaa hojii isaa hojjetatu bakka qonnaa isaatti osoo inni qonna isaa qotatu rasaasa itti roobsuun obbo Dassaalii Angaa nama jedhamu ajjeesan. Nama du'e kana malees hedduun lubbuu ofii oolfachuuf baqatanii bosona bulaa jiraachuu jiraattonni ibsan. Gochi daguugaa sanyii fi fedhii lafa babal'ifannaaf finxaaleeyyoonni Amaaraa sirnichaan tumsamuun raawwachaa jiran kun uummata Oromoo irratti dhiibbaa uumaa jira. Jiraata Oromoo tokkummaan ka'ee yoo qolate malee lafa qabeenyaa fi nama keenya qe'ee keenya irratti dhabuuf deemna jechuun yaada isaa ibse. Kibilicha garaana ammayyaatti namoonni hedduun nuut finxaaleeyya Amaaraan ajjeefaman. Waa'ee Itoophiyaa akkasuma finxaaleeyya Amaaraa faannoo waa'ee Itoophiyaa keessatti deemaa jiru akkasuma waa'ee mootummaa fi waa'ee uummata nagaa dararaatiin jira walumaan kan qabannee kan daawwannu ta'a. Isumaan hordofaa isiniin jecha yeroo ammaa kana humni finxaaleeyyii Amaaraa naannoo Oromiyaa seenee uummata nagaa irratti waraana banee jira. Godina Shawaa Kibba Lixaa irratti akkasuma naannoo adda addaa Oromiyaa gartee waraanaaf saaxilaatiin jirani. Maqaa daangaa babal'ifachuu irraa kaka'ee akkasuma gartee yeroo ammaa kana miidhaa uummata irraan ga'aatiin jiranii saamichaa fi akkasuma ajjeechaa uummata irratti raawwachaa jiranii. Gama Amaaraa kanaan uummata keenya irratti miidhaan babal'ataa deemaatiin jira. Garuu naannoo Oromiyaa keessatti Amaarri parsantii yoo xiqqaate miliyoona 3 kan Oromiyaa keessa jiru nagaan jiraataatiin jira. Isaan ammoo daangaa babal'ifachaa fi yookaan nama keenyaa kan Oromoo ta'e hunda ajjeesuudhaan irratti gartee hirmaataa jiranii. Akkasii jira kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya yeroo ammaa kana wanni deemaa jiru wanni finxaaleeyyiin Amaaraa Oromiyaa irratti waraana bantee daangaatti uummata keenya gartee bakka garteetti warasaa isaan ajjeesaatiin jirti, saamaatiin jirti, akkasuma buqqisaatiin lafarraa buqqisaatiin jirti, daangaa saamaatiin jirti, lafa Oromiyaa guutuu fudhachuuf deemti. Oromiyaan garuu waan kana namni sababa kanaan gartee gama mootummaanis ta'ee gama uummataanis wanni ka'ee wanni irratti hirmaataatiin jiru hin jiru. Garuu yeroo ammaa kana silaa qeerroon Oromiyaa tokkummaadhaan lafaa ka'ee daangaa ilaa daangaatti lafaa ka'ee uummati Amaaraa kan Oromiyaa keessa jiru nagaan jiraachaa nami keenya kan isaan keessa jiraatu waan hin jirreef daangaa iyyuu dabranii lafa teena seenanii akkasiin nu ajjeesaa jiran kan isaan wajji jiraachuu jirru. Bifa akkanaatiin kan irratti dalagaatiin jiran kun maal akka fakkaatu dhugaa dubbachuuf hedduu nama ajaa'ibaa. Mee qeerroon Oromiyaa maal yaaddii maalitti calliftee daangaa ilaa daangaatti uummata kana maaliif ofirraa dhowwuu hin dandeenye maaliif ofirraa kaasuu hin dandeenye ka jedhume walumaan kan ilaalu ta'a. Asumaan na hordofaa isiniin jecha yeroo ammaa kana mee fakkeenyaa fi godina Shawaa Kibba Lixaatti akkasuma godina Shawaa Roobii akkasuma Wallagga keessatti daangaa adda addaa keessatti Oromiyaa saamichaa irratti geggeessaatiin jiranii. Saamichi irra geggeessaatiin jiran kun kan gartee kan qindaa'een uummata Amaaraatiin akkasuma faannoo finxaaleeyyii Amaaraatiin kan qindaa'e. Qindeessaa kana eenyu duuba jira ka jedhu kama waliin ilaallu ta'a. Mee fakkeenya yoo fudhannee uummanni Amaaraa Oromiyaa keessa ka jiru parsantii gartee Oromiyaa keessatti parsantii guddaadhaan Oromiyaa keessatti argame jechuudha. Isaan kun garuu nagaadhaan uummata Oromoo kana keessa jiraatan jechuudha. Isaan kana kabajaadhaan waliin jiraachuu jirra. Kabajaadhaan kabanyee lafateen irratti nyaatanii dhuganii nurratti qoosaatiin jiran jechuudha. Garuu san dabranii daangaa keenya saamaatiin nu ajjeesaatiin nu gubaatiin nurratti dalagaatiin shira nurratti dalagaatiin jiran jechuudha. Mee Oromiyaa keessaa wanni ilaalchi keessa galchitee gisee ilaaltuu humni dhimmi ilaallatu gama mootummaati wanni faayidaan si deebiin si kennamu hin jiru. Gama uummata Oromiyaati iyyuu mee gama qeerroo Oromiyaati iyyuu deebiin kun akkamitti uummata kanaaf deebiyaa? Maaltu barbaachisaa uummata Amaaraa kan Oromiyaa keessa jiraatu kanaaf maaltu barbaachisaa? Kabajaan isaanii malte uummata keenya irratti shira xaxuu taate malee waliin jiraachuu keenya wal dadhabneetiin jirra jechuudha. Bakka tokko waliin tankaarfachuu hin dandeenyu yookaan waliin deemuu hin dandeenyu jechuudha. Mee uummata keenya kabajamoo fi jaalatamoo yoo dubbii kana keessa gabbuunee kalaallu ta'e qeerroon Oromiyaa ilaa daangaa haga daangaatti mee kama waliin Itoophiyaa keessa ka wajji jiraachaatiin jirru uummata kana wajji jiraachaatiin jirra. Uummanti kun garuu hagam takka kabajaa nuuf qabaa, hagam takka gartee nu kabajaatiin jira, hagam takka gartee nu
mirga keenya seegaatiin jira. Hanga nu mirga isaanii eenyu, hanga nu kabajaa isaanii eenyu, hanga lafa teenya keessa taa'anii nyaatanii saamanii nu ajjeesuu haga gaanti akka gahanii jiran jechuudha. Garuu naannoo Oromiyaa keessatti Oromiyaan garuu waan kana ilaalcha keessa galchitee waan ilaaliniif hin beeyne meeqeerroo Oromiyaati yoo iyyamte wanni kun yoo itti iyyatane ni kakaafnaa yookaan gartee ilaa daangaatti hanga daangaatti Oromiyaa bahaaf dhiyaa keessatti wanni kana yoo irra ka hirmaannu taate dubbiin kun shirra amaarri nutti xaxaatiin jiru kana akka of keessaa baafnu yoo ka goonu taate yoo kabajaa ofi ka goonu taate ummata kana kabajaa ofi ka goonu taate ummata kana biyyuma keessatti ofirraa yookaan faccisu ofirraa yookaan kaasuudha. Falli biraan jiru kabajaan akkitti si godhamu kana qofa jechuudha. Kana ofi godhuuf ammoo kana situ kabajaa ofi godha. Hamma kabajaa atiin gartee namaa gootee kabajaan sun siif hin milkoomne takkatti situ irreedhaan kabajaa ofi godha jechuudha. Garuu hamma ati nama jalaa deessitu akka namis jalaa nafu si'uma jala deemaa si'uma faccisa jechuudha. Yoo akkuma namisi facciseen ofirraa faccifte nami kabajaa sii kenna. Garuu Oromoon maaliif ofirraa dhowwuu hin dandeenye, maaliif ofirraa faccisuu hin dandeenye? Gama mootummaatiin ni beeknaa shirri gara hundaayyuu ni jira. Mootummaan as garagalee uummata irratti duulaatiin jira. Uummata gara maqaa abaa'oo jedhuun uummata irratti shira xaxaatiin jira jechuudha. Mootummatu nurraa dhoowwaa, mootummatu nu qarqaaraa, mootummaa humna waraanaati, humna poolisii naannoo Oromiyaati, humna poolisii addaati, federaalaati maaliin hin jirtu. Wanni bakka tana dhufee sirraa dhoowwu hin jirtu. Garuu tokkummaa keenya yoo qabaannee Oromiyaa naannoo Oromiyaa keenya kabachiisuun ni danda'ama jechuudha. Kana kabachiisuu dadhabuun keenya wal dhageettii dhabaa fi tokkummaa dhabaa fi gartee nu waan hin geenne jechuu na fakkaata. Humni fiinxaaleeyyii Amaaraa yeroo ammaa kana wanni deeggaramee wanni gartee irratti dalagamaatiin jiruun uummata isaaniitiin kan dalagaatiin jiraniin. Uummanni isaanii qarqaarsa waan barbaachisu hundaan bira dhaabbataa jira jechuudha. Garuu nu ammoo waan kana yoo ilaalcha keessa galchinee kalaaltu taate isaan nurratti dalagaatiin jiran lafa teenya keessa ta'anii garuu wal baachuu hin dandeenye. Wal baachuu dadhabneetiin jirra. Waliin deemuu dadhabneetiin jirra. Waliin jiraachuu dadhabneetiin jirra. Qeerroo Oromiyaa akka nutti iyyitanii waliin kaatanii tokkoon gamaa gamanaan kaatanii akka ofirraa kaaftan jechuudha. Fiinxaaleeyyii Amaaraa fi akkasuma humna Amaaraa akkasuma haa ta'u uummatuma Amaaraatu Oromiyaa keessaa hin feenu jechuudha. Nurraa akkaan kaan isiniin jaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya warri kun daangaa dabreetiin jira. Daangaa dabrinee haga kabajaa isaaniif kennee kanan kabajuu dadhabaniitiin jiranii kabajaa kana ofi kabachiisuudhaaf yoo ofirraa dhowwine yookaan ofirraa faccifne ofirraa baafne qofa. Yoo isaan achiin si faccisan isaan asii baatti faccifte kabajaa sii kennan jechuudha. Hamma san hin taanetti nami kabajaa sii kennuu danda'u hin jiru. Hamma ati jalaa dheetu takkatti nami sima jala sima saama, sima guba, sima ajjeesa jechuudha. Akkasiin isin jaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya dubbii tun akka kaasee waa'ee Amaaraa kanarraa wanni na barbaachisu yoo jiraate wanni nu barbaachisu yoo jiraate qeerroo Oromiyaatti iyyinee qeerroon Oromiyaa ilaa daangaatti iyyitee akka uummata kana ofirraa baastu yookaan ofirra kana kabajaa ofitti goosiftu abdiin qabna jennaa sumaanii na hordofaa isiniin jechaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya nagaan naa turaa isiniin jaa. Fun hawaasni badii tokko malee hojii idilee isaaniirraa ari'amaa fi dararamaa jiru. Gochi lukkiilee bilchiginnaan seenaa impaayirattii keessatti taasisaa jiran hammaachuun namoota qaroo sabaa fi abdii hawaasaa ta'an ogeessota fayyaa hospitaala bulchiinsa magaalaa Shaambuutii hojjetan maqaa hariiroo waraana bilisummaa Oromoo waliin qabduun hojiirraa ari'amuu, hidhamuu fi doorsisaa akka jiran beekameera. Ogeessonni hospitaalichaa yeroo ammaa hojiirraa ari'amanii fi hidhaa keessa jiran haalli jireenya isaanii yaaddeessaa ta'uun kanneen kaan baqatanii jiru. Gariin ammoo hojii isaanii akka hin hojjenneef doorsisni waraana faashistii PP'n irratti ta'aa jiraachuus ONM'tti himaniiru. Yeroo uummanni Oromoo gidirfamaa jirutti miidiyaan PP bara jijjiiramaa keessa jirra jechuun rakkoo uummatni keessa jiru haguuganii maatii hedduun rakkoo hamtuuf akka saaxilaman ta'ee jira. Kibbilicha garaana daawoo keessattidhaan namoota nagaarra gaggeeffamu baafachuun fedhii saboota malee akka dirqamaan fudhatan gochuun isaa hanga irraatti impaayiritti guutuma dirree waraanaaf bakka sarba mirga namooma taasisee jira. Gaafii uummata karaa nagaan deebisuurraan garraatti abba irrummaa isa jabeessuun afaan qawwee kan fayyadamu koloonii biyyiif gareen isaa gubbaan gadii jiran namoota isaanii jalni dhaabbatu jedhanii shakkan. Har'a Oromiyaa keessa dhibbootaan hidhanii gidirsaa jiru. Torbaanota darbanirra haasuun godin kibbilicha garaana daawoo bulchiis magaal buusaaf gandoota aanaa cuuf keessa
keessatti garmalee hammaatee jiraachuu jiraattonni himan. Biraanuu Baqqalaa Gantaajjaf Gora Saaqayyo Ashannaf Baqqalaa hojjeta wajjin misoomaaf walta'iinsa diinagdee magaal buusaa ganduwwa tokko ayyaana Abbabaa manuccuu shanan gadaa kan qabu magaal buusaaf magaalum buusaa keessanan maqaan Baqqala jedhamu kan man sibiila hojjetu murtii seera tokko malee haabinoonni aanaaf waraanni ergamtu bilchiginnaa siyaasa keenya bu'an jechuun raga tokko malee qabanii dhuuniraarsaa akka jiran jiraattonni eeran. Akka jiraattonni kunneen jedhanitti namoonni armaan oliin maqaan isaanii eeraman kunneen namoota nagaa hojii dhuunfa isaanii dalagachuun jiraatan yoo ta'u namoonni kunneen badii tokko kan hin qabneef didda uummata sirni PRDF irra taasifamaa ture keessa qoodi isaanii kan baataa turan ta'uu dabaluun ibsan. Namoonni aanicha keessa wal gurmeessanii lubbuu nama balleessuufidhaan namoota dararan maqaan isaanii Kabbada Gunfaa Milisha Galeera Nadhaa itti gaafatama wajjir poolisii Addunyaa Tafarraa itti gaafatama wajjir PP Tasfaayee Taaffasaa itti gaafatama bulchiisaaf nageenya Abdul Jabbaar qorata yakka wajjir poolisiif Tigist Mulunaa itti gaafatamtu aadaaf turizimii ta'uu. Xaaleessaan Amaaraa kun fedhii lafa babal'ifannaaf qaban irraa kan ka'e garee Impaayera Itoophiyaan kan deeggaraman yeroodhaa gara yerootti Oromiyaa bakkoota hedduutti uummata Oromoo irratti yakki isaan dalagan daangaa kan hin qabnee fi ammas gocha kana itti fufanii jiraachuun keessattuu torban kanas bifa addaan qindaa'anii ka'anii jiru jedhu jiraattonni yoo dubbatan. Haaluma kanaan godina Baha Wallaggaa aanaa Limmuu Galiilaa